osoo isin ta'ee maal gootu isheenis immoo maal gochuu qabdeettani yaaddu egaa isheedhaa galuudhaaf jenne tokko afu hiriyaa ishee fuudhuusaa hiriyoonni isaa kan suuraa isaa fuula Facebook gubbaatti maxxansan argite nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamootaa fi jaallatamoota hordoftootaa fi barattoota meetii chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii han nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii nagaa kiyyatti aasuudhaan haala qabadde kan inni isiniif dhiyaadhe mudannoo fi seenaa dhugaa tokko ergaa guddaa kan qabu wayin isinii qooduu barbaada jechuudha. Innis immoo osoo isin ta'ee maal gootu isheenis immoo maal gochuu qabdi jettanii yaaddu kan jedhudha jechuudha. Kanaaf egaa innis maal ture mucayyoo fi mucaa ture. Egaa mucayyoo fi mucaa gaasaniin jedhu naannoo tokkotti wajjin guddatanii egaa maalummaa jaalalaa sotuun beekee lachasaaniyyuu wal jaalatanii osuma jiranii egaa gara biyya arabaa deemuun kun egaa dhufe yeroo sanatti egaa isheen barumsa dhiistee gara biyya ormaa kana dhufte inni immoo barumsa isaa itti fufee jechuudha. Egaa haaluma kanatoo jiranii hiriyummaan isaanii kun waggaa 9 lakkoofsisee jechuudha. Waggaa 9 lakkoofsisee innis barumsa isaa baratee xumuree hojii eegalee sanii booda gaashinis immoo galee dhaabbachuu qaba kana booda jettee of murteessitee galuudhaaf qophii xumurtee jini tokko gaafa isheedhaaf hafuu hiriyoonni isaa kan suuraa fi gubbaatti maxxanfame fuula Facebook isaanii gubbaatti maxxansanii kan inni nama gara biraa wajjin galee dhaabbate argite. Gaafa argitu nama biraaf miizii ta'e malee kun immoo dhugaa miti jetteetudha dhiiste. Anumti lakka kana kan nama biraa miizii taate maa akka malee dubbiseen ture. Kanaaf egaa asirratti jechuudha isheen namanne galee uma argite namana jettee dhiistee eeguu sanatti gallaan dubbichi dhugaadhuma ta'e jechuudha. Dubbichi dhugaa ta'e galtee mucayyoon kun egaa galeen akkuma namaatti gaala dhaabbadhe kana booda jireenya mataa koo jiraachuun qaba jettee of murteessitee gaafa ishiin galtu namni ishiin abdattee wajjinan gaala dhaabbadhe jetteetoo xumurtii yaada ishiirra keewwatte gaafa kana ta'e argamu isheen maal gochuu qabdi filannoo filachuu qabdi egaa filannoon ishiin qabdu filannoo lamadha. Tokko nama gara biraatti heerumtee wajjin gaala dhaabbachuudha. Ani lammaffaan immoo gara biyya ormaatti deebi'uudha. Kanaaf egaa yaadni jallaa fi namaan immoo lachasaaniyyuu baay'ee wal jaalatu jechuudha. Isaan lamaan isaanii gargar baaftee nama jaalattu kana kashii godhachuu qabdi moo inni kun yaada isa qajeelaa miti jechuudha. Garuu filannoo kan isiniif galchuu barbaadetan. Kanaaf egaa kanneen kana keessaa kan filachuu qabdi maal gochuu qabdi mucayyoon kun isiniin jechuun barbaada egaa mudannoo kana kan qabdan baay'een keessan jiraachuu martu osoo isin ta'e namni egaa wajjin biyyoo daaktanii guddattanii jaalala ijoollummaa wal jaalattanii waliin guddattanii gaafa immoo tarkaanfachuu jettan gaafa achi dhabdan osoo isin ta'e maal gootu isheenis immoo egaa maal gochuu qabdi filannoo kan filachuu qabdi jettu akka yaada keessanitti gabaabseen dubbadhe seenaa isaa bal'aadha seenaa dhugaadha garuu gabaabseetan dubbadhe kanaaf egaa yaada keessan koomenti jalatti barreessuu dandeessu kanaaf keessas naa barreessuu dandeessu yaadni irras ni qabadde dhufe kanuma fakkaata egaa barumsa keenyarraanii wantan isinii dabarsu irraatii haddadha haa ta'u garuu barumsa guddaa fi erga guddaa kan qabudha. Yeroo biraatti immoo jechuudha bal'iseen isiniif ibsa ammaaf garuu filannoo kana qofa irratti hirmaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa duuta keessaniif illee sheerii godhaa fi galatooma kanaan immoo jaalattanii subscribe gootanii hordofaa jettaniif eebbifama. Viidiyoon kun immoo isiniif haaraa kan ta'e meetii channel subscribe gochuudhaan yoo jaalattan nu hordofaa viidiyoon gadhisu immoo like gochuun dagatina eebbifama turte gaarii.